Akkam jirtu maatii gammee miidiyaa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti hima. Jalqabarraa hangafoota oduutiin eegaluun itti aansuudhaan bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin biyya Maayinamaaritti Itoophiyaanonni 29 ol gurguramanii jiru. Kanneen hafanis balaa guddaa keessa jiru. Gochi kunis Itoophiyaanota achi jiran yaaddessee jira. Gochi kun akka irraa dhaabbatu mootummaa Itoophiyaattis iyyachaati jiru. Biyya Maayinamaaritti Itoophiyaanonni maaliif gurguramaa jiru? Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa maal jedhe kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Akka dhumaatti na waliin tura. Hooggantoonni wayyaanee garee lamatti qoodamanii wal falmaa jiran rakkoo isaanii furuuf mariin isaan irra deddeebiin godhan hin milkoofne jedhan bulchiinsa yeroo naannichaa. Dhimmicha irratti pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee miidiyaalee naannichaaf ibsa gaazexeessitootaa kennanii jiru. Mariin hooggantoota wayyaanee maaliif hin milkoofne? Leetinaal Jeneraal Taaddasee ibsa isaanii keessatti maal jedhan kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadheera. Hagaa dhumaatti na waliin tura. Oduu itti aanuun Awwaash Aanaa Fantaallee keessatti manneen barnootaa lama kirkira lafaatiin miidhamanii jiru. Dareen barnootaa baay'eenis diigamanii jiru. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Na dhaggeeffadha. Oduu kan biraatiin naannolee Oromiyaa fi Affaaritti kirkira lafaa mudachaa jiruun deebiin kennamaa jiru irratti koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa ibsa kenneera. Ibsi koomishinii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa maal jedha kan jedhus gabaasa bal'aan isiniif qabadheera. Amma gara bal'ina oduuttan darbaa hordoftoota gammee miidiyaa warra chaanaalii kana sabiskiraayib hin goone ammoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan biyya alaa biyya keessaa kan dhugaataan guyyaa guyyaan argattu. Gara bal'ina oduuttan darbaa oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaanonni Maayinamaar keessa jiran mootummaa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiran keessa akka isaan baasu irra deddeebiin kadhachaa jiru. Koreen maatiis gama isaaniitiin bakka saalqunnamtii saala wal fakkaataatti raawwatamuttii fi bakka namoonni kalee nama baasanii gurguran jiranitti bakka Kaamboodiyaa jedhamutti isaan gurguruuf akka jiran dhageenya irra jechuun sodaa isaanii ibsatanii jiru. Dhimma kanarratti tiibaa Itoophiyaa ministeera dhimma alaa gaafateetu jira. Ministeerri dhimma alaas gama isaatiin bakki daa'imman kun itti argaman rakkisaa ta'uunsaa haalicha rakkisaa akka taasise ibsanii imbaasii Tookiyoo waliinis akka haasaa jiran ibsaniitu jiru. Koreen maatii ijoollees akka ibsa tiibaa Itoophiyaaf kennanitti lammiileen Itoophiyaa 29 ol biyyoota birootti gurguramaniiru. Kanneen hafan immoo balaa guddaa keessa jiru jedhani. Kanaaf daa'imman gidiraa keessa jiran keessaa akka ba'aniif dhaabbileen adda addaa Itoophiyaa keessa jiran mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhan waajjira isaaniitti deemanii balbala isaanii rurrukutanii xalayaadhaan kadhachaa akka turanis ibsanii mootummaan Itoophiyaa ammas dhimmichatti xiyyeeffannoo kennuu qabas jedhanii jiru. Dabalataanis miseensonni koree maatii akka jedhanitti furmaanni hin jiru. Inumaayyuu daa'imman tokko tokko bakka biraatti illee gurguratanii jiru. Ijoolleen hafan kana dhagaanis jeeqamaa jiru jedhanii dubbatanii Kaamboodiyaatti ijoollee gurguraa jiru waan ta'eef ijoollee yaaddoo keessa jiru. Guyyaa guyyaanis waan haaraa maaltu jira jedhanii nu gaafatu kan jedhan koreen maatii waajjira dhimma alaattis iyyannee furmaata waan dhabneef dhaabbilee amantaa kadhachaa jirras jedhani. Ijoolleen bakka turan Maayinamaar irraa fuudhanii bakka biraatti gurguraa jiru. Rakkoon jiru kanadha. Yeroo hundas wanta haaraan dhagahamu nama yaaddessa jechuudhaan koreen maatii gadda isaanii ibsatanii jiru. Ministeera dhimma alaa irra deddeebinee gaafannus wanta haaraan hin jiru. Ammas walitti qabamnee deemaa jirra. Dhaabbileen amantaa dhiibbaa akka irratti godhanis kadhachaa jirras jedhanii jiru. Dabalataanis koreen maatii akka ibsanitti ijoolleen keenya kan boru biyya uummataa fi maatii isaanii gargaaruu danda'an rakkoo keessa jiru. Ministeerri dhimma alaas wanti isa rakkise yoo jiraate dhimmicha dhagaanee callisuurra dhimmicha waajjira muummee ministeeraatti akka nuuf dabarsan gaafannat jedhanii jiru. Oduu keenya kan biraatiin hooggantoonni wayyaanee garee lamatti qoodamanii rakkoo siyaasaa isaanii mo'ataa fi mo'amaa hin qabne furuuf mariin isaan irra deddeebiin godhan hin milkoofne jedhan bulchiinsi yeroo naannichaa. Mariin isaaniis akka hin milkoofne kan taasise gareen lamaanuu garaagarummaa yaadaa qaban furuu caalaa inni tokko isa tokko kuffisuu irratti xiyyeeffachuu isaaniitis jedhamee jira. Pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee miidiyaalee naannichaaf ibsa gaazexeessitootaa kennanii jiru. Ibsa Leetinaal Jeneraal Taaddaseen gaazexeessitootaaf kennanis akka itti aanutan isiniif dhiyeessa. Leetinaal Jeneraal Taaddaseenis akka jedhanitti maddi garaagarummaa siyaasaa naannichaa inni guddaan hooggansa olaanoo waan ta'eef hooggansuma olaanootu mariidhaan rakkoo akka furaniif tattaaffiin taasifameera jedhanii rakkoo gareewwan TPLF lamaanii rakkoo siyaasaa waan ta'eef kan furamuu qabus marii siyaasaatiinidha jechuun humnoota nageenya naannichaa fi qaamoleen biroo illee garee TPLF lamaan mariisisuuf tattaaffii taasisaniirus jedhanii dabalataanis Leetinaal Jeneraal Taaddaseen ibsa isaanii keessatti akka kaasanitti garaagarummaan siyaasaa gareewwan lamaan gidduu jiru kan amma uumaman osoo hin taane yeroo isaatti osoo hin hiikamin waggootaaf kuufamaa kan turan ta'uunsaa gareewwan lamaan walitti dhiyeessuuf rakkisaa taasiseera jechuudhaan rakkoon siyaasaa gareewwan lamaan gidduu jiru ammallee furmaata siyaasaa barbaada. Humni nageenyaa kallattiinis ta'ee alkallattiin deeggaraa keenyadha jechuun fudhatama hin qabus jedhaniiru. Humni nageenyaa fi tasgabbii naannichaa fi uummataa eegsisuu malee garee tokko deeggaruu hin danda'u. Uummannis gareewwan lamaan rakkoo isaanii mariin akka hiikan dhiibbaa ni taasisa jedhanii dubbatanii jiru. Leetinaal Jeneraal Taaddaseen ibsa isaanii
isaanii keessattis dabalataanii gochumnoota nageenyaa deeggartoota isaanii akka ta'e fakkeessuuf yaalamu seera qabeessa miti. Qaamoleenii fi namoonni dhuunfaa waanuma hin jirre sangaatu dhale jedhanii hafaarsan gocha isaanii irraa akka of qusatan dhaamsa dabarsina jedhaniis dubbataniiru. Oduu keenya kan biraatiin kirkirri lafaa tibbana Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru dhiibbaa garaagaraa qaqqabsiisaa jira. Awwaash aanaa Fantaallee ganda Saaburee keessattis manneen barnootaa lama kirkira lafaa kanaan miidhamanii jiru. Manneen barnootaa kunneenis mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Ungaayituu fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saabureeti. Akka waajjirri misoomaa fi ijaarsa magaalaa Aanichaa ibsutti daree barnootaa 12 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Ungaayituun qabu keessaa dareen 6, daree barnootaa 16 manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Saaburee qabu keessaa immoo dareen 8 foddaan isaanii caccabee girgiddaan isaanii caccabuu fi diigamuu isaanii ibsanii jiru. Mana barumsaa Ungaayituutti kirkira lafaatiin dareen barnootaa akka malee erga miidhamee booda muka jalaa fi dunkaana keessatti barattoota barsiisaa turres jedhanii dubbatanii Kibxataa muddee 22 bara 2017 ganama 2 walakkaa irratti kirkirri lafaa hammaataa waan dhufeef barattoonni fi barsiisonni mana barumsichaa keessaa ba'anii deemanii ergasiis gara mana barumsaatti hin deebines jedhanii manni barumsichaas warra isaanii yookiin immoo maatii barattootaa waamee erga isaan haasofsiiseen booda maatiin barattootaas ijoolleen keenya nu bira yoo turan wayya jedhanii adeemsi baruuf barsiisuu addaan citeetu jira. Gandoota 6 naannichatti argaman keessaa gandoota 4 keessatti kirkirri lafaa irra deddeebi'uun mudachuu isaa hordofuun jiraattota naannoos bakka fooyya'aa ta'etti qubachiisuuf akka hojjetamaa jirus himamaatu jira. Oduu keenya xumuraatiin naannolee Oromiyaa fi Affaaritti kirkira lafaa mudachaa jiruun deebiin kennamaa jiru irratti Koomishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa ibsa kenneera. Naannoo Oromiyaa aanaa Fantaallee fi naannoo Affaar aanaa Daalachaatti kirkira lafaa mudachuun akeekkachiisa duraa kennamuu hordofee mootummaan hojiilee garaagaraa hojjechaa jiras jedhanii hangammaattis hojiileen hojjetamaa jiru bu'aa olaanaa galmeessaa jiraachuus ibsaniitu jiru. Haaluma kanaan aanaalee lameenitti lammiileen 15,000 saaxilamtoota balichaa yoo ta'an hangammaatti lammiileen 7,000 naannawaa taatechaarraa bakka biraa qobsiifamuu ibseera. Naannoo Oromiyaa aanaa Fantaalleetti gandoota 5tti lammiileen 16,182 saaxilamtoota yoo ta'an hangammaatti lammiileen 7,350 naannawichaa baafamuu ibseera. Lammiileen hafan 8,823 immoo guyyoottan itti aanan naannawichaa akka baafamanitti hojjetamaa jiraachuu ibsameetu jira. Lammiileen hafan 8,823 immoo guyyoottan itti aanan naannawichaa akka baafamaniif irratti hojjetamaa jiraachuu eerameetu jira. Naannoo Affaar aanaa Daalachaatti immoo lammiileen 20,000 rakkoo kanaan saaxilamanii kan jiran yeroo ta'u hangammaatti lammiileen 6,223 naannichaa baafamuu koomishinichi beeksiseetu jira. Koreen ogeeyyii saayinsii Yuunivarsiitii Finfinnee fi dhaabbilee dhimmichi ilaallatarraa bobba'an taatecha hordofaa jiraachuu ibsuun eeggannoo duraa taasifamuu qaban ilaalchisee walitti fufinsaan odeeffannoowwan uummataan kan ga'an ta'uun ibsameetu jira. Kanas miidiyaalee hawaasaa fi marsariitii koomishinichaan hordofuun akka danda'u beeksise. Kutaaleen hawaasaa naannawa kirkira lafaa jiraatan eeggannoowwan kirkiraan duraa wayita kirkirri mudatuu fi kirkiraan booda taasisuu qaban irratti odeeffannoo kennaa akka jiranis ibsaniitu jiru. Deeggarsa namoomaa gama taasisuun hangammaatti kutaalee hawaasaa 70,000 nyaata kuntaala 11,550 fi abbootii warraa 700 immoo meeshaalee garaagaraa ergamuu eereetu jira. Kunis birrii miliyoona 200 fi miliyoona 16 fi 500 fi 62 walitti kan tilmaamamu yoo ta'u meeshaaleen immoo birrii miliyoona 65 fi 600 fi 25 dimshaashumatti birrii miliyoona 200 fi miliyoona 81 fi 500 fi 62 walitti kan tilmaamamu ta'uunis eerameetu jira. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa isiniif qabadhee jiru kana fakkaata. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu bukkee dhaabachuu hin dagatina. Chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaan argattu. Gammaattiiwwan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.